Hagayya 23 bara 2023 yooyaa akkam jirtu hordoftoota keenya jaalatamoo odeessaa fi xiinxala keenya kana keessatti Finxaaleeyyiin Amaaraa lola naannoo Amaaraa gara Oromiyaatti babal'isuun miidhaa guddaa dhaqqabsiisuuf duraanuu socho'aa jiraachuu sagalee miliqee ba'e saaxiluusaa Kokasiin paartilee morkattoota Kokasoof opposition parties tarkaanfii humnaan furmaanni dhufu hin jiru jechuu fi marii humnoota siyaasaa hunda hammachiise gaggeessuun dirqama jechuun ibsa waloo baasuusaa fi kan kana fakkaatan qabannee dhiyaaneerra. Bal'inaaf nu faana bu'aa jechaa odeeffannoowwanii fi xiinxaloota dhimma Oromiyaa, Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa irratti dhiyeessinu akka argachuu dandeessaniif jecha chaanaalii keenya subscribe gochuu akkasumas hiriyoota keessaniifis qooduu akka hin daganne isin yaadachiifna. Humnoonni Amaaraa lola naannoo Amaaraa keessatti mootummaa Bilxiginnaa waliin taasisaa turan gara Oromiyaatti babal'isuun hokkora bal'aa kaasuuf akeeka qabaachuu sagaleen miliqee ba'e mul'ise. Lola naannoo isaanii keessatti taasisan xiqqeessuun gara Oromiyaatti socho'uu qabna jechuun yoo dhaadatan dhagaameera. Halo. Sagaleen dhoksaan osoo Finxaaleeyyiin kunniin mari'atanii waraabamee marsaa hawaasummaa irratti gadhiifame tokko akka ibsutti Oromiyaa kallattii godinoota Wallagga Ba'aa fi Horroo Guduruu Wallaggaa dabalatee Salaalee Shawaa Kaabaa Shanoo irraan haleellaa eegaluuf akka jiran yoo dubbatan agarsiisa. Akkasumas kallattii Minjaar irraanis lola yoo eegalan Adaamaa seenuuf mijataa akka ta'e yeroo bilbilaan waliin dubbatan sagaleen isaanii dhagaameera. Kun immoo lola jiru Oromiyaa keessatti yoo taasifne qabeenyi manca'ullee kan keenya miti. Miidhaan qabeenya irra ga'u nu ilaallatu sirnichas ni raasaa jedhu Finxaaleeyyiin kunniin yoo bilbilaan sagalee waliif dabarsan. ለምን የተሻለ ቦታዎችም ስላሉ ይሄ መልካም ምድሩም ስለሚመቸን በአራት በኩል በምንጃር በኩል በቀጥታ ናዝሬት ውስጥ dabalataan naannoo Oromiyaa naannoo Finfinneetti signee yoolollee haleellaa qilleensarraa isni baraaramnaa mootummichi naannoo Finfinneetti haleellaa qilleensarraa raawwachuuf hin mijatuuf jechuunis dubbachuun isaanii saaxilamee jira. Humna naannoo Amaaraa keessaa qaban gara Oromiyaatti sassaabaa jiraachuu kan himu gareen kun naannoo Amaaraa keessaa baanee Oromiyaa keessatti loluu qabna jechuun yoo walii galanis dhagaameera. Wallagga keessattis iddoowwan uummanni Oromoo baay'inaan qubatee hin jirre qabachuun humna isaanii ijaaruu akka qaban kan himan Finxaaleeyyiin kunniin haleellaa isaanii Oromiyaa bakkoota dhalattoonni Amaaraa hin baay'anneerraayis akka eegaluu qaban dubbataniiru. Deeggartoonni garee kanaa immoo meeshaa waraanaa fi wantoota barbaachisoo dhiyeessuun akka deeggaran dhaamsa waliif dabarsaa jiraachuun barameera. Finxaaleeyyoonni kunniin yeroo hundaadhaan dandoon isaanii mootummaa Oromummaa Bilxiginnaa jechuu isaaniiti. Naannoo Oromiyaa diiguu yookiin balleechuu akka ta'e kan beekamu yoo ta'u, Oromoo naannoo Amaaraa keessatti daangeffamee jirus ta'ee kan saniin ala jiru irratti irra deddeebine haleellaa irraan gahuun fixaa fi qabeenya isaas saamaa gubaa turaniiru. Aanaaleen Oromiyaa daangaa Amaaraa irra jiran yeroo hedduu miidhaa garee Finxaaleeyyii kanarraa itti dhufaniif saaxilamaa kan turan yoo ta'u, kanaanis lubbuun namaa kumaatamaan darbeera. Kumaatamni hedduunis madaa'eera. Oromoon lakkoofsan guddaa ta'e immoo qe'eef qabeenya isaarraa buqqa'uun biyya isaa keessatti baqataa ta'eera. Lafa Oromiyaa dabalatee qabeenya uummataa hedduunis Finxaaleeyyii kanneeniin saamameera. Finxaaleeyyiin kunniin mootummaa Abiyyi kan golee Oromiyaa hunda keessatti uummata Oromoo ba'aa gala dhoowwee galgalaa ganama waraana qabu hundaan lafarraa duguugaa jiruun mootummaa Oromummaa jechuun kan abaaran yoo ta'u, qabata isaatiin Finxaaleeyyiin kunniin uummata Oromoo irratti gara jabeenya hamaa agarsiisaa jiru. Humnoonni Amaaraa kun lafaa fi qabeenya Oromoo saamuuf yeroo hunda kan irriiba malee bulan ta'uunis kan yaadatamudha. Dhiyeenyuma kana haleellaa aanaalee Oromiyaa daangaa naannoo Amaaraa jiran kanneen akka aanaa Fantaallee, Boosat, Dharraa, Abichuu fi Nyaa akkasumas Wallagga keessatti aanaa Kiiramuutti haleellaa raawwataniin lubbuun kurnoota hedduu darbuu, hedduun madaa'uu, kumaatamni hedduun qe'ee ofiitirraa buqqa'uu gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Yeruma kana keessatti humnoonni mootummaa nageenya lammiilee nagaa tiksuu malan faallaa dirqama isaanii kanaatiin Shaggar Lixaa fi Jimma keessatti akkasumas bakkoota adda addaatti namoota nagaa fi qonnaan bultoota irratti ajjeechaa, madoo, hidhaa fi dhiittaa mirga namoomaa akka malee hammaataa raawwachaa jiraachuu gabaasuun keenya ni yaadatama. አንድ ልጅ አለ ወለጋ ታውቃለሽ? አለቃ ንብረት አላውቀውም። እሱን አገናኛለሁ። እነሱ በዛ በወለጋ በኩል የተጠናከረ ጥቃት እንዲፈጽሙ በየቦታው ብዙ ያው አማራ የሌለበት የኦሮሞ ግዛት ስለሌለ በየቦታው ባስለቀቁበት ቦታ መዋቅራቸውን እንትን እየዘረጉ እያደራጁ ወደ ላይ እንዲገቡ እኛ ደግሞ በሸዋገ sochiin Finxaaleeyyii Amaaraa lola isaanii gara Oromiyaa ceesisuuf taasisaa jiran kunis tumsa badii dabalataa uummata keenya irratti aggaamame ta'uu hubachuu feesisa.
Kanaaf uummanni Oromoo yeroo kamiyyuu caalaa amma dammaqinaan of eeggannoo barbaachisaa gochuun humnoota kana ofirraa ittisuuf qophaa'uun dirqama jechuun sabboontonni danuun dhaamsa dabarsaa jiraachuunis ni beekama. Kokasiin paartilee morkattootaa Caucus of Opposition Parties ibsa waloo baaseen tarkaaffii humnaatiin furmaanni dhufu hin jiru. Marii humnoota siyaasaa hunda hammachiise gaggeessuun dirqamaa jedhe. Koongireesii Federaalawaa Oromoo KFO, Adda Bilisummaa Oromoo ABO, Adda Bilisummaa Biyyaalessa Ogaden, Paartii Uummata Affaarii fi Paartii Hibir Itoophiyaa jedhamu dabalatee paartilee morkattootaa gurguddoo 11 kan of keessatti hammate. Kokasiin paartilee morkattootaa ibsa dheengadda hagayya 21 bara 2023 baaseen walitti bu'iinsaa fi tasgabbii dhabuu biyyattii keessatti hammaachaa dhufe furuuf mariin humnoota siyaasaa hunda hirmaachise murteessaa ta'uu ibseera. Labsi yeroo muddamaas ta'ee tarkaaffiin humnaa furmaata hin fidu kan jedhu ibsi waloo paartilee siyaasaa kun yeroo ammaa walitti bu'iinsi tasgabbii dhabuu fi gaaffiin bulchiinsa gaarii naannolee biyyattii hunda keessatti abdii kutannaa uummataa waliin rakkoo dabalataa ta'eera kan jedhu ibsi kun akkasumas hariiroon mootummaa fi uummata naannoo hundaa keessa jiru gaaffii keessa seenuu bira darbee gara amantaa guutuu dhabuutti ceera jechuun ni danda'ama jedheera. Kana malees walitti dhufeenyi tumsii fi wal amantaan mootummaa federaalaa fi mootummoota naannolee akkasumas mootummoota naannolee mataa isaanii gidduu jiru gaaffii keessa akka galee jiru hima. Haalli biyyattii naannolee hunda keessatti mul'atu haalan yaaddessaa ta'uu fi erga yeroo dhiyootii as haalli rakkoo nageenyaa naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessa jiru xiyyeeffannoo idil addunyaa argachuu kan kaase ibsi paartilee mormitootaa kun biyyi keenya balaa kana caaluuf akka hin saaxilamne akkasumas uummanni keenyas dararaa fi rakkoo kana caaluuf akka hin saaxilamneef furmaata ariifachiisaa fudhachuun dirqama jechuun ibsan. Paartileen mormitootaa kunneen ibsa isaanii kanaan wal dhibdeewwanii fi rakkoolee kanaan dura turaniin wal qabatee mootummaa yeroo garaagaraatti labsii yeroo muddamaa labsuun tarkaaffii humnaan furmaata fiduuf yaalii taasisus rakkoon nageenyaa biyyattii keessa ture daran hammaachuu malee furmaata hin finne jechuun waraanni Tigraay kan dhaabbatee fi tasgabbiin fooyya'aa ta'e kan bu'e labsii yeroo muddamaa fi tarkaaffii humnaatiin osoo hin taane marii adeemsifameen ta'uu ibsan. Mariin mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo WBO gidduutti adeemsifamuu eegale addaan cituun abdii nageenyiin bu'aa laata jedhu kan uummata biratti horee ture dukkaneesseera kan jedhu ibsi paartilee kun tarkaaffii humnaa mootummichi fudhachaa jiru ni balaaleffannaa jedha. Paartileen mormitootaa kunneen ibsa baasan kanaan mariin qaamolee hunda kanneen hidhatan dabalatee hirmaachisee hatattamaan akka eegalamu dhimmi naannoo Tigraay akkaataa waliigaltee mallattaa'een akka raawwatamu mariin mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamu bifa iftoomina qabuu fi hirmaachisaa ta'een deebi'ee akka eegalu akkasumas waldhabdeen mootummaa naannoo Amaaraa fi humna naannichatti hidhatee socho'u waliin deemaa jiru akka dhaabbatuu fi mariin furamuu akka qabu kokasiin paartilee mormitootaa kun gaafateera. Bulchiinsi Bilxiginnaa marii caalaa waraanatti amanuu isaatiin yaamicha nageenyaa qaamoleen adda addaa irra deddeebiin taasisaa fi turan fudhachuu diduun callisaan bira darbaa turuun kan yaadatamu yoo ta'u United States fi tokkummaan Awurooppaa wal dhabdeen naannoo Amaaraa fi Oromiyaa karaa nagaatiin akka furmaata argatuuf yaalii haaraa taasisaa akka jiran kaleecha gabaasa keenya afaan Ingilizii keessatti eeruun keenya ni yaadatama. Dubbii kana qajeelchuufis ergamaan Ameerikaa obbo Mike Hammer warra tokkummaa Awurooppaa waliin marii gochuuf gara teessoo Awurooppaa Biraaselsi imaluun isaanii beekameera. Oduu gaddaa qabnuun immoo intalli barreessaa fi walaleessaa beekamaa Looree Tsaggaayee Roobalee Qawweessaa yookiin Tsaggaayee Gabramadiin sadeessoo kan taate Dr. Addaay Tsaggaayee iddoo jiraachaa turte magaalaa Niiwuorkitti du'aan boqachuun beekameera. Maatii fi firoota ishee hundaaf jajjabina hawwina. Isheef immoo fuulli waaqaa itti haa tolu jenna. Looree Tsaggaayee Roobalee barreeffamaa fi walaloowwan akka Awwaash, Madda Galmaa, Ateetee Dubra Oromoo fi kanneen kana fakkaataniin kan beekamu yoo ta'e waggoota 17 dura boqachuun isaanii yaadatama. Egaa hordoftoota keenya turtiin ufaanaa gootaniif hedduu galatoomaa jechaa odeeffannoowwan keenya har'aa kanumaan goolabna. Qabiyyeewwan odeessaa fi xiinxalaa kan siyaasaa, olaantummaa seeraa, mirga namoomaa fi kanneen kana fakkaatan Oromiyaa fi gaanfa Afrikaa irratti dhiyeessinu akka isin hin dabarreef chaanaalii keenya sabiskiraayib gochuu fi hiriyoota keessaniif qooduu hin dagatinaa jechaa hamma qophii itti aanuun walitti deebinutti nagaa isinitti dhaammanna. Horaa bulaa.